Deebinee dhufne maaliif dhufta yoo jettan yeroo darbe hundeeffama magaalaa Milkaa'ee irratti waan qopheeffanne isin biraan geenye akka deebinee dhufnu dhaammannee adda baane. Har'a immoo kutaa lammaffaa isaa qabannee deebine. Guddina magaalattii irratti gufuuwwan akkamii akka turan ni kaasu. Furmaanni isaa maal akka ta'es ni dubbatu. Isinis yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Milkaa'eetu sabiskiraayib gochuun dagatina. Mee jalqaba irratti daawwattoota keenyaa wal barraa. Maqaan waggaa meeqa faadha ammoo irreetti? Waggaa 90. Waggaa 90. Asabbaa addaa faatee bulchaa ture namni xiqqaa sananii gara sanii. Ahmad Umar. Amma gaafa sanitti hundeeffama guyyaa gartee magaalaa sana hundeessan san du'aayii godhuudhaaf magaalaa sanarra horii qalanii turanii jiran. Horiin isaan qalan sun nama harkaa biyyee qarsaa kanarratti qawween dhaanii wanti godhanii du'aayin sun hin godhamne maalillee akka jiru ni jira akka godhamti ijoollee ni jira. Nyaatiin wala namanarraa fudhatu hin dhaabne. Mee akka wanti sun ni ibsa. Wanni ishee du'aayii asitti wala galee kormi hambalaa roobatti gaafa jaarsa gaafa jaarsa meetta. Korma fidanii dhugaa hin qallatan. Nama kan manguddoo kibleen bardaala barbaada beekta. Ofii achi akkam jechuudhaan ofii aabboon hin dhufne kaajaan balaan qabii waan manguddoo ta'e mara gaafatee dabree galaana jedhanii saniin aabboon dhufu. Aabboon dhufnaan du'aayii boona jedhanii itti haanii bardaalan barbaade jee bardaala argate jee du'aayii godhuu seeni. Hoggaatti seenan holma hoggaa inni utaalee gubbaan aabboon jala fiigi jeeni gurbaatti jala fiigi aabboon ni hafe. Hoggaatti holmatti bakka magaalaa horii sana garagalaa tulluun takka jirti. Bakka amma dallaatti gaarata. Tulluu tana biratti sanaa gaditti holma dhaan. Bakka mana ishee yaadamu kana. Ishee yaadamii as. Gamanee. Holma achitti of yoggannu holma ati gorra janiin aabboon. Namichi kibleen kun asiin ka'u. Yoonan an gorra'e. Nurraan ka'u ati gorra jeen. Aabboon. Gurraatti boruu jala jira gorra'e. Akkasitti qalan. Gaaga amma inni guyyaa san gaaduu nan beekaa sun saayiran beekaa keessan jira. Hoggaa amma holmicha qalamee galu. Du'aayii godhanii tiire bakka rootoo guddoo ta'e. Bakka sani manni amaaraa. Bakka mana hakimaa ta'e. Achi bakka sani manni wanni akka du'aayitti godhani. Durriyyeen magaalaa tana itti namni ta'e jira funyaanin haate isiiseen takka hoggaa. Hidima nama hogga foon haga affeerame namaa kenniti haan saamti yokutti aabboon alla yaa gurraacha qade foon saame kairee bitu mataa fuudhee fiigee gurraachi mataa fuudhee hangi amma dhaabbatti kun haga mataa aabboon fuudhe san aabboon eegasii nan fala akka jiru anillee nan fala jee amma haga gamsa jettillee multi meetan dabe hajiidhaa dhufe in taajira. Hogga taajiree hin godaan. Keenya kun hin milkaa'u. Gaafas baddee jechuudha. Gaafas wanti sun. Gaafas badde saamina saniin badde. Hadiidaa galee habbati qatti taajira. Hogga taajira godaan. Guyyaa magaalaa tana hundeessan san du'aayii godhanii turanii jiran. Du'aayii godhan san irratti horii isaan qalan sun harkaa fiigee qarsaa kanarratti maali ta'e jedhanii du'aayiin sun karatti haftee maal wanti sun akka hubatan. Akkasuma gaafa magaalaa kana eebbisuudhaaf eebbisuuf horii asii dhaleessanii namni hundi aanaa jirullee bu'ee asitti wal ga'an sangaan hoggaa qalookaan nama harkaa fiigi. Nama harkaa fiigi asiin akkanatti qarsaa kanarraan duuba kanatti hoggaa inni bu'u. Achitti xiyyiitiidhaan sangaa. Qalanii isaan harkaa ba'e jechuudha. Nama harkaa gubatee ba'e inni nama harkaa ba'u fiigee namni maddii reebee harkaan hin qabne xiyyiitiidhaanii oofisanii gorra'ame sangaan. Achirraa qalamee asi gale guurame. Horiin sun silaa harkaan qabamee tuma gaccibsanii gorra'anii qalamuu qaba. Xiyyiitiin dhaame horiin sun. Amata hunda
achirraa qabee haga magaalaan tun dhaabbatti. Amata hunda namni asirratti xiyye jennu. Sababni sun maal jenneen manguddoon xiinxallee hoggaa laallu. Waan san. Gocha gaafa san gartee horiin magaalaa tanaan eebbisan xiyyitiin dhaame san. Sababa san wanni kun akkanatti amatarraa nafsi namaa asirratti badaa turtee hajee jenneen akkasitti xiinxallee laal. Sangaan san kan balaa roobaa janiiti hujufa kana isarraa fudhateeti lafa Hambalarraa fuudhee. fudhatee lafaan naa madda biyyanii maddaa biyyaniiti lafa san mirkaneessuuf jechuun maddabuu sangaarraa fudhatee isumaan naatiis jeessa bira dhiise. Magaalaan tun dhaabbatuu dhufnaan gaamma kifleen kun sangaa keessan fidi jeen du'aayi goona. Du'aayi magaalatti fidanii mire amaara korbeessa kennaniif kiristaan. Kiristaanni qalatee korbeessa nagaa nyaatee du'aayi godhatee adda gale. Oromoon amma kam goote namicha kana har'a falfaluudhaaf haalaan mirkaneeffatan. Isa firraa kaasuuf. Du'aayi namoota biyyaati ta namichaatii miti. Amma kam godhan sangaan kun haalaan wareera qabuu dadhaban marsanii bakka taankara bishaanii kan as ari'anii as naannisanii tibonii dadhabanii gurraacha maamma bookayyanii jira ganda meettaa kana billaa fudhatee tumatti gaade miila bobolee takka mure boo miila sadiin asii fiigee garba gurraacha dhaqe dhagaa boora kana jala asii jalatti gadhiifnachi jala dha'e amma usee wadaayitu xiyyitiin dhaye abbaan muummee faa usee wadaa waayee janiin ijaarsi rasaasan dha'ee sangaa hoggaa dibje galaana sa'i goome janiin abbaan baalee galaanaa kun hogga akkatti halaalchuu ka'eeti egaa akkana je yoo nan halaalche namicha kun isinirraan godaanuuf dafaa gurraacha yaamaa jee gurraachatti fidanii gurraachi halaalche mataa fuudhanii gurraacha kana kennan gurraacha kun mataa kan asiin oliin kutamu bakka geessin beeku mataa sana achi qalaniit mana kiflee duuba bakka taankarri guddaa nama jiru tan burquqee takkaa jira achirra guuranii ibidda shidanii qara sadeen irraa muranii ibidda kanarra qabanii cincisan facaasan asiin olo foon eega sanboota nyaatu seenan. Foon kanaan akka Wanni facaasaniif isa kana godaansisuuf facaasan. Foon kana guyyaa sanii qaxxa sirrii saniin akkan waan hin godhanitti manama du'aa isa namoonni takka takka. Siif ni mujjira kanuma du'aa hin godhamne dhaggeeffadhu. Maal seeta? Isaa wanni irra jira waa'ee du'aayii magaalatii takka hin beekan. Takka hin beekan. Namichuma kanaan godaansisuu irratti hundaa'an sangaa kana waan qalamuuf hin beekan. Salaabii zaahiraa fi ta mul'atu ta mul'anne magaalaa tanarraa qabuuf eeba horii san qalanam. Isaan salaabii san itti bananii qara sadeen ciincessanii asiin ol facaasuun namichi edoo maree xalaaraa shinjiin ka'ee godaanee kute. Wanni asii qotan takka asiin fayyadu oluma kutte jechuudha. Salaabii san itti bananii biraa magaalaa tan. Namni kiristaana ta'e amaarri biyya tan haga fedhee yoo dalageen inuma kasaaru. Jinniin jalaa guutuu hin jirtu. Nagaan korbeessa qalatanii du'aayii godhatanii katmi godhanii adda yaa'u. Keenya sangaa san edoo katti muranii katti shaffa. Edoo nyaatan kaa saamaa uriyaa jambu. Guututti saamanii asumaan uriyanii foon guure. Laal waan hin beekurraa tokko luka takka butee fiiganii karaa kaatee deebi'ee hoggatanan fudhaju. Sanis duubaa fuudhan kunis jalaa dhumu. Akkasitti iyyaa kutee laal namichi san. Angaawwan kana oduu siin immoo harkaa ijatiyya tanaatiin akkasii odeessu jira. Ja'anii takkittiin keessan jirtu hubadhu. Dubbii jiimsitti himuutti hin jiru. Wanni jiimiin kaa'atuun beekte addunyaa guutuu jiimtu harkaa qaba. Ja'an ja'anii maareen faan maaree ja'anii ja'an ja'aniin ganda bira kuttee addunyaa guutuu wal lolchiisu jiru. Bifa kanaan salaabiitti bananii ka'anii saamanii adda galan. Eega gaafa san weerarritti baname hoggaa xiqqoo ture sargoo waan badee dhufe mana maabaraa diil qawwe saamanii kutan. Gaafa kan Oromoon Nxaawucii dhufe jedha saamanii kutan. Wanni dhufe jedhan haruma wanni garba gurraachaa kan asiin gaxaru torbaan dida kana jiru diil nam meeqatu bakka sangaanti dhawame san
achitti du'e namni nan beeku ragaa biyya tana guutuu gaafate namni achi du'e. Sila akkam seeta guddinni isii osoo yeroo san horma fidanii horma gurraacha fidanii qalanii Oromoon nagaan eebbiftee adda kaate har'a silaa dirreen xayyaaraan qaata ijaaramte magaalaa sanatti. Asitti horma fidaayanii horma gurraacha ambalaa roobaa doobbii qabalee amma 37 taate tana keessa isarraa horma fidanii hormini wareeraa achi olii nama harkaa gugate ganama yeroo horma dhawanii dhalan garuu biran jiru kuyyubboo takka horeetti kuyyubboon sun bakka moorruu faraanoo ja'amtu tana gara jalaa tuuliidha achi gubbaan dhaabbadhee ilaalaa loggaa horma jaarsidha asitti ussee wadaay waayee qawwee minishidheeraadhaan dha'ee dhaabbate namichi horma san gorra illee gurraacha mamma bookeeti. Kara eelaa kana gubbaadha. Eelaa olitti Eegaa jechuun karumsi. gorra'an. Karaa amma laal dhaga booratti eelarraa Kanatti shabaabatti eelaa deema. gara jihaa bitaatti illee mukanaa olitti akkatti gama mirgatti gorra'amee jechuudha. Achitti qalanii foon asirraa achitti ol guuran bakka taankara magariisaa sanii fi mana khayiriyyaa Sheekh Abdallaa Waddeessaa jidduu manguddoon du'aayii gootee wa ilaa kun godhanii foon san namni galgala gara asritti ni saamee jechaan dhagee. Kanuma sirri. Kanuma namarraa dhageenya. Bubbutate namni ori'eenii jechaan dhagee. Du'aa isaan guyyaa sana akkas godhuun rakkoo taatee dhaamere. Rakkoo gurguddoo Furmaanni ishiidhaa maali? furmaanni isiirra deebi'anii maqaa guyyaa magaalaa badi guyyaa magaalaa galchanii galchanii. manguddoon silaa uumaa quban qabdu ijoollota warra gartee amma daldala jiru warra hojii harkaa qabu meeqatti himaatiin ture maal seete zabana kana beekumsaan hin madaalamtu dubbiin namaa biizinasii madaalamti an nama harka qalleeyyii irraa tokko waan hin ta'eefi haga fedhe gowwaa jaartiin ergatu jaartii bira taa'u yoo sun dubbate ka maallaqa qabu santu fudhatama qabaarra dubbiin kanaafuu dhiyoo tana walgahii irratti ni meeban kanaafuu yoo danda'ame yoo namni sin dhaga'u jiraate Furmaanni irra deebanii godhu. furmaanni guyyaa magaalaa korma bitanii qalanii akka gaarii eeyban adda galchanii magaalaan san booda magaalaa taate hanga wanni san hin godhamnetti abadan hin sirroomtu. Wanni sun du'aayii san tagaafasii dabartus haya dhaban waan haya fakkaataa fuudhanii jetti Oromoon maymaayite. Manguddoonni gaafa isiin dhaabbattee sun har'a jiran garuu nuti gaafa san ijoollee har'a ni jirraa jechuudha. Wanti sun silaatillee tilmaama keessatillee akka ishee yaadanitti Sirrii hin taane du'aayii san irra deebi'anii Silaa silaa godhan. har'a nama gaafas beeku unoo an amma gaafa san lubbuun jiru jechaaf dhuftanii waan gaafattanii kiristaanillee nama muraasallee ta'u akkeessanii jira. Sabaaf salummoota walii wajjin jirru ka du'aa jiruu wajji qabnu kanaa wajjin du'aayii san irra irra deebinee deebinee toofiqaan wal tahiidhan yoo godhannee magaalaa tana haganarrallee rabbiin akka nuu guddisu barnootalleen diinagdeelleen diinilleen bareeddee karaalleen itti nuu bahee mootummattillee iyyataadha rabbittillee waaqattillee iyyataadha jiruun isii akka fuulduratti silaa toltee deemtu osoo du'aayii san itti deebinee godhannee barbaachisaa jeetii yaada akka jaarsa Oromoo tokkotti. Maaligaa waan san irra deebi'anii itti deebi'anii osoon horii akkanumatti horii fidanii qalaniin harkaan qabanii gorra'aniituma qalaniin waan sanirraa odoo falanii hayyeewwan du'aayii godhani in falamti hayyee jenneet kalaallee dubbannellee ni ittiin dalagni malee. Furmaanni siidhaa raashicha xiqqaa haa ta'u guddaa haa ta'u bitaniiti akkuma gaafa sanitti qalanii nama amanaan kanam tokko ittiin dhiyaanne hamaatti godhanii qajeelanii kaddamanii du'aayii godhan. du'aayii taaka godhu. Akkasumallee sirraa'uu jechuudha. Bulchaa bara kam toltame? Bara kamitti magaalaa sana? Dargii keessa bulchaa turte? Si dura namoota meeqaatu bulche magaalaa sana? Si dura nama meeqaatu bulchee ture?
Dura na Ahmad Wali Jamal Mamadi. Namni dura bulchu. Nam Sadi Muhammad. Ati shanaffaa jechuudha. Shanaffaa. Afraffaa. Afuraffaa. Magaalaa Gaajarri waggaa madeemsa waggaa maratuu buusanii anarraa buusitti. Ati waggaa Amma meeqa bulchite be? Waggaa meeqa bulchite? Bar dargii guutuu waaqollumaan nabda malee dargii guutuu anumaa keessa bahe. Dargii Magaalaa waggaa meeqa tokko bulchite? buluu anamma. Dargiin eegan an bu'e. Anatuma lama taa'us qabe. Isaa horii qabatteetillee isaa bu'ee buuteetillee dargii kun muka jabbisan. Dhageenya dhageessan wanti manguddoonni keenya kun kaasan wanta fala barbaadu. Kanaaf magaalaan keenya guddina saffisa akka qabaattuuf waliin taanee wanta hangafoonni keenya kun jedhan hojiirra haa oolchinu. Gamanumaan yaada keessan komentii jala nuuf kaa'a. Milkaa'uufis sabiskiraayib godhaa. Yaadni kun akka namoota hundi bira ga'u sheer gootanii wal biraan ga'u akka hin daganne gamanumaan isinitti dhaammanna galatooma. Milkaa'uutu like, share, Subscribe subscribe naa godhaa fi naa godhaafi galatoomaa jee. galatoomaa. Ayyee.